Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbi isin faana jiraatu isin jechaa guyyaa har'a barnoota gaggabaabduu isinii qabadhee dhufee jira. Barnooti gaggabaabduu isinii qabadhee dhufes Google Chrome fi karaa siitingii keessaanii barnoonni kiyya tokkoffaan ka jalqabarratti argamu karaa siitingii keessaan namni yoo bilbila keessan kana hate akka bilbila keessan kana cufuu hin dandeenye. Karaa paaswoordii itti godhatanii isin garsiisa. Kalammataadha waan hedduu amanuu dhabullee nama rakkistu gaati. Amantanis amanuu baatanis haga keessa jira. Baatirii bilbila keessanii kana waa tokko malee aappii tokko malee baatirii kiyya kana amma argaa jirtanii ka parsantii 54 gubbaa jiru kanarra akkamitti dhibba deebisuu dandeenya. Karaa salphaadhaan nafaana tura. Akkasumas footoo bilbila keessanii yookaan kaameraa bilbila keessanii kun akka isin sawwaruu fi akka isin viidiyoo waraabuu fi akka footoo isin kaasu quba qabdanii kanas immoo akkamitti ofirraa ittisuu dandeessan kun karaa Google Chrome keessaanii amma kallattumaaniin karaa siitingii keessaa isin bobbaasaa nafaana turaan afeerraa kiyya. Jalqaba siitingii keessa erga seentaniin booda yeroo siitingii keessa seentanii waa kana isin dhufaa warri waa kana hin qabne ka akira gadii kana warri hin qabne as gubbaara asirra cuquwaastanii karaa bakka kana dhuftanii bakka sooftiweer jedhamu haala cuquwaastanii ergasii bakka arma gaditti bakka nambaraa jedhamu irratti asirratti yeroo torba wal dura duuba cuquwaastan harka keessanii erga cuquwaastaniin booda waa kana update godhataa jechaadha. Waa kana update godhata kana argaa jirtanii kana update godhata. Kana erga update godhateen booda kuni baatirii kiyya kana jalqaba baatirii kiyya kana argaa jirtanii waan sinduubatti godhuuf miti jechaadha. Akkuma argaa jirtan kana erga kana keessa seentaniin booda ol buttanii bakka demo model jedhu kana asirra cuquwaastan. Ergasii tuqaan lamaan kan argaa jirtan. Tuqaa kana lamaan raayitii tokko banaa jira tokko cufaa jira. Raayitii kana amma akkuma argaa jirtan kana baatiriin kiyya 53 raayitii kanan bana. Raayitii kanan bana baatiriin kiyya 100 deebi'ee kunoo argaa jirtan baatiriin kiyya 100 deebi'ee jechaadha. Karaa gabaabumatti baatirii keessan karaa salphaan 100 deebifachuu dandeessan jechaadha. San malees immoo akkamitti baatirii keenya bilbila keenya kana yoo namni nu jalaa hate bilbila keenya dafee cufuu akka hin dandeenye paaswoordiidhaan hidhachuu akkamitti dandeenya ka jedhu sunis asumaan bakka namni bakka lock security bakka jedhu kana jechaadha. Bakka namni paaswoordi bilbila ofiitti godhatu jecha paaswoordi ishaaraa fi ishaaraa harkaatii fi ishaaraa ijaatiin warroonni smaarti samsingii haaraa kana qabdan irra guddaan isaanii bara 2018 irraa kaasee haga amma bilbilli jiru hundisaa ishaaraa fi koodii fuulaatii fi ishaaraa qubaatiin cufama. Ka ishaaraa qubaatiin cufamu kana jechaadha. Kanas immoo warri hin beekne jiraattan komentii jalatti naa barreessaa isinin barsiisa akkamitti akka ishaaraa qubaatiin cufatanii fi hidhachuu dandeessanii fi akkamitti akka ishaaraa fuulaatiin hidhachuu dandeessanii ka amma isin garsiisaa jiru kun ka amma isin jechaa jiru barnoonni kiyya kana argaa jirtan jecha security lock setting bakka jedhu irra cuquwaastan jecha asirratti erga cuquwaastaniin booda paaswoordii bilbila keessan keessaa qabu isin gaafata jechaadha. Akkasitti paaswoordii bilbila keenya keessaa qabu akkasitti itti galchina. Erga itti galchineen booda kana argaa jirtanii kana on itti gootan erga kana on itti gootan jalqaba waa tokko waan isin garsiisuun qaba. Mee keessaa bahee mee bilbila kiyya erga cufuudhaaf erga akkana qabeen booda kana argaa jirtan booda waan baasu isinitti erga raayitii kana godheen booda raayitii kana ergan godheen booda bilbila kiyya cufuudhaaf amma fakkeenyaaf ka bukkee bakka bilbila keenya caamsinu kana yeroo tuqu kunoo sarara 4 nabbaasa ka afuraffaa kuni amma reefu bahee jechaadha. Argaa jirtan ka bakka fakkii maftahaa qabu kuni amma ergan koodii itti godhee bahe bilbila kiyya kana cufuudhaaf amma paaswoordii dirqama gaafata jechaadha. Paaswoordii bilbila kana dirqama gaafata jecha paaswoordii bilbilli kun itti banamu. Fakkeenyaaf amma bilbilli yoo asirratti paaswoordii hin qabaanne yoo bilbilli asirratti hidhaa jiraate bilbila kana gubboomirraan caamsuun ni danda'ama jechaadha. Garuu erga paaswoordii itti godhame abbaan fedhe yoo koodii san itti galcheen ala cufuu hin danda'u jecha yeroo inni cufu jedhee irra cuquwaase koodii san isa gaafata jechaadha. Siitingii keessaa kana fakkaata gara Google Chrome sin qajeesha nafaana tura. Haya kunoo Google Chrome keessa erga akkana seentaniin booda sarara tuqaa 3 tanarratti cuquwaasnaa jechaadha. Erga tuqaa 3 tanarra cuquwaasnee
asitti siitingii ergaa jirtanii siitingii irra cuqaasnaa jecha. Erga siitingii irra cuqaasnee ol bunneeti arma gaditti siitingii bakka dhufu irratti sammas kunoo bakka kanarra cuqaafnaa jecha. Kana wanni godhuu qabdan kaamiraan fuula bilbila keessan dura jiru kun isin waraabuu fi footoo isin kaasuu akka danda'u dhibbatti beekuu qabdanii jechaadha. Namni biraa footoo itti isin kaasuu danda'a, viidiyoolee guutuutti isin arguu danda'a jechaadha. Yoo waa kanan goone kun siistema bilbila irraa jiru jechaadha. Siistema bilbilichi mataa isaatii qabu. San waan ta'eef asirratti siitingii kanarra cuqaafnaa jechaadha. Bakka kanatti asirratti cuqaafnaa. Erga asirra cuqaafneen booda akkuma argaa jirtan kunoo bakka kaameraa jedhu kana kaameraa block bakka jedhu kanarratti asirra cuqaafna. Jalqaba wanni godhuu qabdan erga as keessa seentanii yoo wanni kun banaa ka jiraatu ta'u ofirraa dhiistan jecha. Yoo banaa ka jiraatu ta'u yoo cufaa jiraate banuun dirqama keessan ta'a. Ergisi dudduuba deebitanii bakka sagalee kanas ofirraa cuftan. Kanas kun yoo ofirraa bantan jecha banaa gootanii dhiistan. Kun security bilbilli kun qabu jechaadha. Siistema bilbila kanarratti waliin oomishame. Dirqama waan kana godhuun keessan hunda bilbila warroota bilbila gurguddaa fayyadamtan guutumattuu jechaadha. Kuni cufaa jiraannaan bantanii dhiistan. Banaa jiraannaan ifirrumaa dhiistanii jechaadha. Ka Google Chrome keessaa kana fakkaataa galatoomaa viidiyoon kiyya yoo isinitti tole like share godhaa akka namoota biroollee fayyadu itti fayyadamaa isinii jedha. Akkasumas chaanaala kiyya subscribe godhaa kaffaltii isin hin gaafatu baasii tokkollee ittiin qabdanii yoo dalagaan kiyya isinitti tole jechaadha. Akkasumas warroonni aappiilee garaagaraa irraa shabakaa yookaan immoo intarneeta bilaasha fayyadamtan aappiilee garaagaraa hedduu jira. Tokko kana amma durallee barsiisan ture. Aappiin kun yeroo hundatti irra deddeebi'ee update gaafataa jechaadha. Ammaaf ka dalagu jiru sawaa irratti ni dalagaa. Ka zeenii fi mobaayilii hin qabu irra waan gubatee jiruuf zeenii fi mobaayiliin kiyya hin beeku. Ka amma sawaa fi jaawii irratti ni dalagaa jechaadha. Sawaa fi jaawii irratti bilaashuma dalagaa kan. Ka lammataa immoo kana jechaadha. Ka ofii kiyya bilbila kiyya irratti dalagsiisee arge jechaadha. Kuni dhihoo kana kaleessa update ta'e wanni baruu qabdanii warroonni shabakaa intarneeta bilbila aappiilee garaagaraatiin aappii dhibbaa lakkaa'amtu sharikaallee oomishaa jira. Kaampaaniin biyya kanaa bilbila warroonni masmara garaagaraa qabanillee waan kana to'achuudhaaf tattaaffii cimaa godhaa jiran jechaadha. Kunillee amma sawaa bilaash dalagsiisaa jira. Akka ajaa'ibaa dalagsiisa sawaadha. Jalqaba wanni godhuu qabdan tuqaa sarara sadii tana tuqxanii bakka check update irra tuqxanii update godhuun dirqama ta'a. Update yeroodhaan akkasumas immoo odeeffannoo aappiilee kanaa barbaadan gaafiillee gaafachuu barbaadan telegiraamii isaanii kinoo telegiraam chaanaal kana cuqaaftanii telegiraam isaanii keessa sin galchee jecha join gootanii jala deemtanii hordofuu dandeessanii. San malees aappiilee hedduu jira. Kunis dhihoo kana ijoolleen itti fayyadamaa jirti. Kanallee itti fayyadamaa jiranii kanallee irra cufanii kanaan amma fayyadamaa jiranii. Kunillee akkasuma garuu kunis wanni kana bifa sadii aappiin afur gosa tokko jechaadha. Kaampaaniin isaa tokko bifa isaatu garagara malee. Kanaafuu wanni baruu qabdanis aappiin har'a yoo aappiin intarneeta bilaasha dalagsiisu argame boru garagalee aappii kana kaampaanii warri biyyanaa cufuu akka danda'an beekadha. Namni tokko fakkeenyaaf namni tokko har'a aappiin bilaash dalagu jira isiniin jedhee gabbahee yeroo isinitti hime nama san kijibaan godhina. Maaliif warroonni isin intarneeta masmara qabdan sanii intarneeta bilaash dalagsiistan sun warroonni kaampaanii isaanii kasaaraa guddaa waan irra geessuuf dafanii aappii kana to'achuun isaanii dirqama ta'a jecha. Ati aappii kanaan baatii tokko yoo bilaash fayyadamte kasaaraa hagam akka fiddu abbaan itti fayyadame sun ni beeka. Intarneeta baatii tokko kafaltii malee itti fayyadamu jechuun kasaaraa guddaa fida jecha. Namni dhibbaan lakkaa'amu kana yoo itti fayyadame abbaa kaampaanii isaanii irratti kasaaraa guddaa fiduuf dafee to'ataa jecha. Saniifuu cufamuu waan maluufuu aappiin hin dalagne jettanii nama kijibsiisina jala deema aappii sana immoo kaampaaniin warri isa oomishes aappii kana dafanii haaromsan akka namni itti fayyadamu jecha. Hundinuu faayidaa waliitiif jecha waan dhaabbatanii jiruuf akkasumas isin dhiyeessee galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Like share subscribe gochuun dagatina galatooma.